Doktor marfee fixadheetiin dhufe marfee yeroo darbe naaf ajajamtan hunda isaa waraanameetiin dhufe kiniinii sinnaa kennitanis hunda xumuree dhufe yeroo darbe yeroo itti aanu qorannoo siiftaa isaa qorannoo dhiigaa naan jette kanaafuu har'a deebi'a kanaaf deebiftuu si bira dhufe guyyaa qaxaroo eeggadhe. Eenyu wajji dhufte? Kophaa moo nama wajjin dhufte? Nama fedhe wajjin yoo dhufe maaltu si galche ati doktora fayyaati malee nama wajjin deemu iyyaafachuu fi gaafachuun dalagaa keeti. Lakki waan na galchuun jiru haa ta'u garuu akka hospitaala keenyaatti dubartoota kophaa dhufanii hin keessummeessinu. Kana duras keessummeessaa hin turre waan ta'eef nama wajjin dhufuu waan qabduufi. Hayyee haa ta'u duuba nama akkamii barbaachisa? Nama akkamii wajjin dhufuu qaba? Maalika silaafuu beekamaadha namni wajjin dhufuu qabdu nama 3 yookiin 4 isaan keessaa tokko jaarsa kee yookiin abbaa manaa keeti inni lammataa obboleessa inni sadaffaa haadha yookiin abbaadha. Kanaan ala nama biraa wajjin dhufuun hin danda'amu. Seera kana tumannee waan jiruuf akka hospitaala keenyaatti namoota kanaan ala kophaa dhufuu fi yookaan immoo namoota kanaan ala jiran fidanii dhufuun hin danda'amu. Tole jaalallee wajjin dhufuu hin danda'amu? Jaalallee ofii nama jaalatanii fidatanii dhufuun hoo danda'ama? Obboleetti hin danda'amu siin jedheera. Maal irra deddeebitee na gaafatta? Obboleessa abbaa haadhaa fi akkasuma abbaa manaa yoo ta'e malee hin danda'amu siin jedheera. Maali irra deddeebianii nama gaafachuun siif hin galu? Maali yaa nama na maali wanni akkana maal jechuudha? Ani maatiin kiyya asii miti nama tokko fidee dhufuu hin danda'u yoo jaalallee kiyya ta'e malee furmaanni maali mooduu qaba jettee addaati. Furmaata wayiitu siif kaa'uu hin danda'u. Carraan ati qabdu erga abbaan manaa kee asiin jirre yookaan jalattee natti heerumuudhaan ana abbaa manaa godhachuu ni dandeessa. Har'arraa eegalee bifa kana yoo keessummeeffamte malee carraa biraa hin qabdu. Natti heerumi? Maal rakkoo qaba? Yeroodhaafis yoo ta'e hanga dhimma kee xumurattutti yoo ta'es ni danda'ama. Maal rakkoo qaba? Haa ta'u kaa fayyummaa kiyyatu naaf caala waan ta'eef waan ati jette ni qeebala. Haa ta'u waggaa meeqaaf na fuuta moo hanga dhuma haadha mana na godhattamu akkamii naaf hin galle mee adda naaf baasi yeroodhaafis yoo ta'e naan jette. Lakki ani hin barbaadu guyyaa 3 qofaaf natti heerumi siin jedhe guyyaa 3 si barbaade. Hayyee haa ta'u amma dhimma dhufeef naafitu dandeessaa? Naaf fiti waan ati jettes hundan hin taasisaa siif jedhe waadaa siif seeneetiin jira. Tole bu'aa qorannoo keetii ilaaleetiin jira garuu akka ati natti himtee fi akki qorannoon agarsiisu tokko miti. Ati akka abbaa manaa hin qabne natti argisiista. Kunoo qorannoon akkuma ilaaluu jirtu ulfa garaadhaa qabdaa jedha. Ulfa 6 garaa kee akka jiru asirratti natti agarsiisaa jira. Kanaaf maal jechuudha? Maaliif na gowwoomsita? Maaliif na sobda? Wasoowwan kun gaarii miti. Maaliif waan akkasii dalaguu dandeesse? Maal jettabboo dubbii akkamii natti fidde amaloota ani hin qabne akkamitti qorannoon agarsiisuu danda'a? Kun dubbii sobaati. Amma ka riizaaltii kiyya isa dhugaa doktora naaf hojjetu naaf yaami yookaan anuun yaamadha moo dhimma biraan irraa qabda? Maal kana qofaa miti. Dhukkuba baay'ee akka qabdu qorannoon kan agarsiisu akkuma argaa jirtu jechuudha. Kanaaf dhibee si keessa jiran keessaa tokko dhukkuba sukkaaraa akka qabduudha. Dhukkuba sukkaaraatu si keessa jira kan jedhu asirratti agarsiisaa jira. Dhukkuba sukkaaraas ni qabda. Maal taate iyyita? Maaltu si tuqe? Maali kan iyyitu? Iddoo hojiitti kan nutti iyyitu rakkoo maaltu sirra ga'eeti? Ilililil kan jettu maal taate? Akkamitti hin ililchine bu'aan akkana qaama kiyya keessatti argamuun waan guddaadha. Yeroo sukkaara kiiloon qarshii 150 gale kanatti dhukkubni sukkaaraa na keessatti argamuu isaa waan guddaadha. Waan biraallee naa barbaade sukkaara qofa odoo hin taane zayitii fi barbaree waan biraa qaama kee keessatti osoo argame baay'ee natti tola. Kanaaf ililcha ka sukkaara akkanatti qaala'e kanaan qaama kee keessatti dhukkubni sukkaaraa argamuun waan guddaa hangana jedhamne. Yaaboo ati ajaa'iba qabda bar waanuma ajaa'ibaati. Amma qaataan sitti aara amma sitti kolfuu eegaleeti jira. Ka'ii amma haa deemnu hundumaafuu beenu ni deemna gara mana kiyyaa yookiin gara mana siree deemna dirqama amma haa baanu anis dadhabeetiin jira hagana haa imallu. Tole yaa bareeddu waan kooraa qopheessanii fardi wallaaluu jedha Oromoo yoo mammaako. Marree waan mana siree dhufteef beektaa? Anuu sitti himu ni beektaa mire. Akkasanii hoo waan kooraa fuudhanii fardi wallaaluu kanaafuu waan mana siree dhufneeffatuu ni beektaa jechuu fe'ete jechuudha. Hayyee amma maal si haa tabbasa mure kanaafuu.
Kanaafuu ciisnee haa taphannuu siin jechuu barbaadeeti kaa maal na gaafattaa atuu ni beeyta. Ciisnee taphannaa sun abjuu sitti ta'a kana booda hin yaadiin sii galtee. Tu mojana la kubne jibba fete mutu tate makte kararra dudalate manati tate amman beku tani simmine atis beta matuta nanga manate se gamalata amman bekni tata